namni seenaa hojjete du'aan saayuu nama jiru caaleet maqaaf seenansaa dhaloota leellifamaa baraa gadaan jiraata. Namni ummata isaaf seenaa gaarii hin qabne immoo dhaabbitti du'uun nama lubbuun addunyaarraa godaanee gaditti awwaalama. Addunyaa tanarratti namoota seenaa bifa adda addaa qabu dalagan hedduutu jiraatee darbe. Kanneen amma jiraachaa jiranis kumaaf kitila jechuu dandeenya. Namoonni seenaa gaarii qaban kanneen ija ummata isaanii ta'anii tajaajilan yeroo baay'ee lubbuun umurii dheertuu lafarra turuuf hireen argatan. Warroota ilaalchaa fi yaada badaa qabaniin karaatti citanii hafu. Garuu immoo seenaan isaanii umurii isaaniitii ol jiraata. Namoonni seenaa gaarii qaban jajamaa, faarfamaa, galateeffamaa jiraatu. Uummanni Oromoos qareeyyii hedduu qabsoo haqaaf gaggeechaa ture keessatti dhabaa har'a ga'eera. Isaan keessaa Guraandhala 13 bara 2019 of biraa kan dhabne ilmi sabaa jaalatamaan artisti Daadhii Galaa Wadaajoo isa tokko. Artistii Mararaan kun lafa dhaloota isaa aanaa Liiban Cuqqaalaa ganda Ilmoo Cuqqaalaa bakka addaa Mandaraa Shuffee jedhamutti rasaasa dharaa jallootarraa itti dhuka'een wareegame. Bakki Daadhiin itti galaafatame kun bakka hoteellis ta'ee wanti artistii tokko achitti yaabsisu hin jirre. Garuu immoo malaan ilma Mararaa ija uummataa ta'e kana nyaachuudhaaf maqaa eebba hoteelaa jedhuun kan itti yaadamee qophaa'ee kiyyoo shiraa ta'uu hawaasni Oromoo hunduu quba qabaachuu qabaa jenna. Kanaaf immoo ragaan guddaan dhugaansaa haga har'aatti illee irra cifamtee ukkamamuu ishiiti. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa har'aatiin wareegama isaa kan waggaa 3ffaa sababeeffachuun qophii gaazexeechaa Abrahaam Birruu OMN irratti hojjetee ture akka sagantaa keenyaaf ta'utti qindeechinee seenaa artisti Daadhii Galaan isinii dhiyeessinaa nu waliin tura. Kibba lixa Shaggar wiirtuu gadaatuu lamaa kan taate fuullee Odaanabee godina Shawaa aanaa Liiban Cuqqaalaa Araddaa Jaarraa Goorootti bara 1973 akka lakkoofsa Itoophiyaatti abbaa isaa Galaan Wadaajoo fi harmeessaa Addee Likkee Damissee irraa dhalate. Maatiin isaa isa maleellee ijoollee dhiiraa 8 fi dubaraa 3 akka horatan himama. Daa'imummaa isaa irraa jalqabee maatii isaa keessatti hiree ijoolleen baadiyyaa dhamdhaman hundumaa dhamdhamaa guddate. Umriin isaa barnootaaf geenyaan mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa Gooroo Guusaatitti barumsa isaa eegale. Barumsa isaa sadarkaa tokkoffaa Gooroo Guusaa, Golboo, Dhaankaaka, Tulluu Cuqqaalaa, Mojoo fi Bishooftuu Kattaatti barate. Barnoota isaa idilee sadarkaa lammaffaa immoo mana barnootaa Moodeelii fi Bishooftuu sadarkaa lammaffaa achuma magaalaa Bishooftuu keessatti argamutti barate. Weellisaa Daadhii Galaan. Jaalallii fi fedhiin aartiif qabu ganamumarraa kan keessaa belbeltu Daadhiin gumii dagaagina aadaa fi afaan Oromoo manneen barnootaa keessatti hojii muuziqaa akka eegale hiriyoonni isaanii dubbatu. Walaloonni barreessaa ni sirba, waltajjii gaggeessa. Mana barnootaa sadarkaa lammaffaa keessatti barachaa ture keessatti gumii dagaagina aadaa fi afaan Oromoo miseensummaarraa hanga hooggansummaatti hirmaannaa ho'aa godhaa tureen yaadatama. Manneen barnootaa keessatti waa'ee aadaa, eenyummaa fi afaan Oromoo barsiisaa dhaloota dammaqsaa ture. Daadhiin roorroo akka hawaasaatti uummanni Oromoo waliin qabu daa'imummaarraa jibbaa guddatee jedhu waahilloonni isaa. Boodarras booree fi xiiqii keessa isaa jiru afaan aartiitiin dubbachaa ture. Gidiraa fi ulee alagaatiifis takka jilbiiffatee hin beeku. Hiriyoota isaa waliin ta'uudhaanis aartii daandii qabsoo godhachuudhaan boqonnaa biroo godhate itti fufee. Albama muuziqaa isaa jalqabaatiin Oromiyaa muummee jechuudhaan jaalala biyya abbaa isaatiif qabu weellisee jira. Ittaansuudhaan warra soddaa albama jedhuun kan muuziqaa hojjete Daadhiin kanaan roorroon sabni isaa alagoota barcuma irratti wal furaniin dabarse ibsee jira. Immaan hiyyeessaa albama muuziqaa isaa ka sadaffaa yoo ta'u hojii kanaan saamicha lafa Oromoo irratti hojii hawaasa dammaqsuu hojjetee jira. Weelleewwan qeenxee keessaa immoo sirbinni gaaffiin qabaa jedhee barbaacha gameessa qabsoo bilisummaa Oromoo Jaalnadhii Gammadaatiif sirbee kadhuma gaafa lubbuun jiru hojjete. Daadhiin weelleewwan malees gama aartii ogbarruutiin kitaabilee aartii fi aartistii Aangoo sanyiin dhaalan boollani gusa nyaate yaadannoo jaallanii jedhan barreessee maxxansee jira. Hojiiwwan kunneen cunqursaa uummanni isaa dabarsee fi tooftaa diddaa cunqursaa warra akeekaa turaniin. Weellisaa Daadhiin sochii waldaan wal gargaarsa Maccaaf Tuulamaa gochaa ture keessatti nama adda duree hirmaachaa ture akka ta'e ni himama. Aadaa fi eenyummaa Oromoo jajjabeessuu irratti nama barsiisaa ture akka ta'e hiriyoonni isaa ragaadha. Keessumaa Irreechi hora aarsadee akka beekamu shoorriin abbootii gadaa manguddootaa fi hoogganoota gameeyyii Maccaa fi Tuulamaa akkasumas
dargaggoota aanaa Liibaan Cuqqaalaa fi godina Shawaa waliin bahee laayyoo akka hin turre sababa jabina isaa fi jaalala eenyummaa saba isaatiif qabu kanaaf immoo manneen hidhaa Bishooftuu fi Baatuutti darbees Finfinneetti gidirfamaa turee jira. Yeroo garaagaraatti tika mootummaatiin butamee hadhaa hedduu argee jira. Keessattuu ayyaana irreechaa dhufee darbu jala bultii irraa jalqabee mana hidhaatitti dabarsaa ture jedhama. Bara 1999 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yeroo qabamee turetti sirni wayyaanee shiboo elektirikiitiin adoochee booda baasee magaalaa Bishooftuu walakkaatti darbachuusaa ragaan hiriyoota isaarraa arganne ni mul'isa. Lubbuu gootaa waaqatu eega jedhama. Akka cubbuu sirnaa osoo hin taane akka waaqaatiif damdamateera. Daadhiin gochaa dhala namaatiif hin malle irratti raawwatanis sammuu oromummaa fi qabsoo waqaatiin ittiyyuu jabaate fincila diddaa gabrummaas cimsee gadi dhaabe. Namni kun nama aartii qofa osoo hin taane qabsaa jabaa ta'uullee hawaasa Oromoo bal'aatu ragaadha. Aartii lubbuu isaatii olitti kan jaalatu Daadhiin hojiilee sirbaa hedduu gurra uummata bal'aatiin gahee jira. Xiiqii fi jabina oromummaatiin kan guutame artiist Daadhiin yeroo hamtuu fi dukkanooftuu keessatti uummata bal'aadhaaf sagalee ta'ee jira. Kana malees hayyummaa fi abshaalummaan inni daandii qabsoo keessatti qabu nama addaa isa jechisiisaa jedhu hiriyoonni isaa bilbilaan dubbifne. Weelleewwan aadaa, geerarsa, dhiichisa keessumaa hawaasni tuulamaa ittiin beekamu akkaa fi yeroo malutti uummata biraan ga'uudhaan nama hojii immoo foofne hojjetaa turedha. Qormaata baay'ee damdamachuudhaanis dhugaa uummata isaa osoo hin sharafiin nama weellee fi ogbarruudhaan himedha. Jaalalli aartii kaba qonnaa hin kennineef Daadhiin kabaja aartii fi uummata isaatiif qaburraa kan ka'e aanuma dhaloota isaa kan taate Liibaan Cuqqaalaa magaalaa xiqqoo Ashuffee jedhamtutti eebba hoteelaatii fi hiriyoota isaa weellistuu Galaanee Bulbulaa, Tufaa Daajoo fi kan biroo waliin affeeramee ture. Guyyoota walitti aanan sadiifis sirbaa turan. Artiist Daadhiin galgala sadaffaa hoteela kana keessatti qawwee dhukaafamee galaafatame. Bakka boqonnaa weellistootaa keessatti rasaasaan lapheerra rukutamee sagalee tokko malee afuura dhumaa baafatee du'aan guraandhala bara 2011 halkan keessaa sa'aatii 5 fi walakkaatti addunyaa tanirraa boqote. Samii siina nooda dachii siina nooda ati heeran qabdu maaliif dhabde hooda Waaqayyo maal goone maali badiin keenya maaliif bishaan ta'e dhiigni ol deemtu keenya maal jennee dubbannu atumti nu winta aantee kee fira kee feewol jettee dubbatta hiriyoonni kan kee iyyanii gadoodan jaallan kee kan qabsoo mataadhaa hadoodan aanteen gaafa aartii guddaa fi xiqqaattu du'a kan kee kana meeqamiin fudhatu Daadhii heera uumaa jennuu du'a kee kanaanis jedhee haa fudhatu firaa fi aanaanis nutti midaadoo jabaa koo abbaa firaa amanuu dadhabne namuu ija hiraa sansalanni diinaa shiboon karchalleetu takka sin dandeenye reebicha lagaatu hidhaan dukkan keessaa bara badduu sanuu Daadhiin kuffisne roorroo yeroo sunuu maaliree qeerransoo kiloolee koo sookoo yartuun akkamitti si nyaatte daadhoo koo. Ajjechaan Daadhii ajjechaa tasaa ta'uusaa ija shakkiin ka ilaalan waahillansaa taateewwan guyyaa sanaa fi achii booda ta'an ajjechaa siyaasaa ta'uu akka danda'u nama shakkisiisuu jedhu. Ajjechaa Daadhii wajjin wal qabate ani awwaannatti dhaga'amu akka dhuunfaa kootti ajjechaa tasaatii miti. Jechaan tasaa waanuma tasaan godhame yookaan immoo tasa rukutamee du'e osoo hin taane akkanatti fakkaatutti itti herreegamee waan godhame jedheetii yaadaani ajjechaa tasaatii tasumaayyuu hin fudhadhu jechuudha hanganaa galutti taateewwan sun akkamitti akka tatta'aa turan amma dhageenyettii fi amma quba qabnutti ajjechaan Daadhii tasa jedhee tooyyaatu tasa jedhamullee anaan liqinfamuu jechaadha. Kanaaf ajjechaa isaa duuba maaltu jirbifa kamiin waan jedhu irratti waan gahaanillee jiraachuudhaatu baatu yookaan immoo irra akkas kabar godhamee irra darbamuuf yaalamullee wanni ifatti beekamu ani akka naa galutti ajjechaa tasaatii miti tasumayyuu jechaadha. Ajjechaa tasaatii waan taasifamee miti jechuudha. Yoo xiqqaate sa'aatii sanitti yaalallee qabu osoo danda'uuti sunillee osoo hin gadhamini kafuunsaa itti yaadamee akka ta'edha wanni namaaf galu jechuudha. San booda wantoonni tatta'anii fi haalonni ajjechaa tasaati kan jechisiisne mudachaa turaniiru waan ta'eef Daadhiin tasatti miti kan du'e. Fakkeenyaaf akkatti dhiyeenyatti barruulee bal'ii taatee sanarratti ittiin jedheera sagantaa wayii qopheessuudhaaf odiyoo konkolaataadhaan magaalaa keessa deemee beeksifamu anatu hojjetee ture yeroo sanatti.
sagalee kiyyaan jechuudha. Na bira dhufee ta'u. Dhimma sana keessatti quuqama inni ispeeshaalii naannoo gaara cuqqaalaa sana wal qabatee quuqamni naannoo sana qabaatu ditteel manguddoo jala deemee wantoota qoratan jiranii wantoonni dabalii jiranii dhimma rakkoo dhumaatii ijoollee fakkiilee gansa barattuu uumama sana keessatti qoradhee bira ga'uun qaba bifa kitaabatiin uummata bal'aa biraan ga'uun qaba seenaa kana jedhee haga qorachuutti deemutti. Barruu guutuun turre kan nama irratti yeroo sanatti fideesse haga sanatti deema. Kana jechuun iddoon immoo lubbuu isaatti dhabamtes naannawuma sana qaamaan beekamneen jedhameeti kan odeeffannoon nuti qabnu jechuudha. Kunniin wantoota sochii inni quuqame inni dhimma sanarratti qabu gadi fageenyaan qoratee waan sanarra gahuudhaaf yaalii inni godhu wal qabatee ta'uu danda'a. Yaada dhuunfaa koo waan natti dhaga'amuudha. Akkas ta'uu mala yeroo sanatti haalota turanii fi waliin dubbii qabnuu fi hojiin hojjetaa dhufe sana wal qabsiisee yeroo inni yaadu isaan kanneen ta'uu danda'a. Isa kan galaafachiisee yaada jedhu yaada. Weellisaa Qaaliin kun akka gumaata isaattiin faarfamnee jedhu waa'illansaa siidaa fi hojii yaadannoo isaaf madaalutu isaaf hojjetamuu qabaa jedhu. Namni kun jiruusaa hawaasaaf jiraate jechuu dandeenya. Taatiiwwan yookaan waan inni akkaataa ittiin nutti musaa ta'u gochaadhanillee waan inni agarsiisaa ture waan inni miidhamaa ture nama akka kamittiyyuu jiraachuu danda'udha. Daadhiin nama humna dandeettii beekumsa ajaa'ibaa qabudha amma beeknutti. Namni akkuma waan gaarii hojjetu guyyaan gaafa nama ganse immoo waa ta'uun inuma hin oolle hunduu sanumaaf jira. Garuu jabaa ofii yaadachuun sila hawaasa kanarraa eegama. Hanga hawaasaaf ta'e isaaf hin taane yoo xiqqaate maqaa isaatiin wanni hawaasni kun yaadatu yookaan dhaloonni yaadatu jiraachuutu irra ture jechuudha. Sunillee hin taaneef gaariidha. Wanni garaa nama nyaatu sani an akka dhuunfaa kootti wanni natti dhaga'amu yoo jiraate namni kun egaa wareegame waggaa 3 keessatti siidaan tokkollee dhaabatee fi maqaa isaatiin wayillee dhaloonni kun namni kun akkana jedhee ta'u boruu fi akka seenaan isaa lubbuu horatee ta'u faarsaa jiraatuuf gochuun ni danda'ama ture jechuudha. Saniif hanga beekamuu qabutti wanti ta'uu fi malu hin taaneef jedheetii yaadaan. Kanaaf ammallee wanni itti yaadamuudhaati qabu sani. Booristaanitti waan namni jabaan nurraa qabu yoo jiraate seenaa isaa lubbuun tursiisnee waan inni irraa wareegameef sani dhaloonni akka quba qabaatuuf siidaan isaa akka dhaloota keessa onnee dhalootaa keessa jiraatuufidha. San gochuuf immoo hojiilee isaa faarsuun maqaa itti gochuun dirqama namatti ta'a jechaadha. Saniif yoo xiqqaate siidaan illee dhaabbachuuf osoo irra ture osoo hin godhaminiif hanga kana eegee jira jechaadha. Artiist Daadhii Galaan bara jireenya isaa keessatti ilma tokko horatee jira. Ilmi lammaffaansaa hojiiwwan aartii isaati. Abjuu fi hawwiin Daadhii yeroo maraa dhaloota oomishuudha. Artiistiin kabajamaa fi jaalatamaan kun har'a lubbuun nu gidduu jiraachuu baatus hojiileen inni nuuf kaa'ee darbee dhalootaaf galaadha. Yaa bulbula dammaa Daadhii yaa mi'aawaa bareedaa akka habaaboo yaa booka urgaawaa. Sagaleen kee badee tapha keen araadee dhangalaasan jedhu Daadhii makaa dammaa Daadhii dheebuu dhugaa ibsaa akka shaamaa maaltu dhangalaasee bineensa muunamaa. Warri miira hin qabne kan marartaan beekne bofni hadhaa malee haqa mataa hin qabne damma dhangaa artii dhangalaasan Daadhii biyya Liibanitti. Maali yaa Liiban jiddaaf yaa gaadullaa ada'aa fi sooddoo warri aabbuu seeraa diinni hamma kanaanuma keessa jira jawwee gaara gubbaa bulguu gaara jalaa. Warra siidaa nabii jiksee godhe daaraa warra uumaaf faallaa kan wajjin falfalaa bineensa akkanaa waliin oollee gallaa. Wayyoo yaa Daadhii edaa gantuun dallaalamtee galtuun daldalamtee jawweedhaan hiddamtee bulguudhaan nyaatamtee garuu maaliif badii maal hojjettee diina meeqa qabdaa kasitti bitaman hundi gaaraaf baddaa. Atuu biyyaaf boochee biyya balleessine dhalootaan ajjeesine beekaa qabdeeniine ni hiraarte malee hiyyeechan bochifne garee diinaan taane gootan ajjeesne gaafa gamtee sanaa diinnuus hin ajjeesne eessumaasiif dhufan kan caala wayyaane. Daadhii gaaffin qaban jenne teetuu gaaffii taate mee maal balleessinaan kan biisi nyaatte si badhaasuun see gaafa si yaamanii edaa si qalanii dhiiga kee dhuganii. Tasa du'e jedhu warri teessoo gubbaa tasaaftuma baye warri tabba gubbaa akka siree Daadhii kun dhugumaa gurbaa
dubbadhu ekeraa mee nutti midhugaa tasamoo tokkolii warra xamqaayiti meeqansi gurguran gantoonni biyyattii daadhii ati duraa raagde raagni dhugaa ta'e dirree dirra kaleessaa barruu bira ga'ee ilma abbaa wallaalame kunoo nutti ka'ee edaa kanaaf jettee amma reef naa galte bara ilma abbaan beekne abbaa biyyaa taatee bara kara deemtuun diinqan tol dabarte bara ilmaan barandaa nurratti taate baandaa bara ilmaan gabaroo nutti taate abbaa gadaa bara mootuma saree bara harroonni fardaa bara ganuun gootummaa bara hattuun mootummaa bara daanyota hattuu bara gooftota galtuu bara shirri beekumsaa bara abbaan dhugaa dhoksaa bara yakkamaan hayyuu bara abbaan haqaa ba'u bara seerri sakkabee bara dharri lallabee dhugaan gaaddisa dhabee eenyu irratti himadhu hamtuun biyya fudhatte eessa dhaabbee dubbadhu lafti qoree uffatte haa ta'u kaasilattuu mortuunis yaa falfaltu gantuunis yaa geerartu barris darbuun lagatu dhiqqeen dhokatte naftu anis waaqattan bo'a dhiigni keessa yaa iyyatu waaqayyo abbaan dhugaa inni gumaa keengatu gadoo gumaa dhaamsa dhumaa hiriyaa kee sisaayii bulbulaarraa. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo sagantaan yaadannoo wareegama artisti Daadhii Galaan kan waggaa afuraffaa sababeeffachuun isinii dhiyeechine kanuma fakkaata. Mootummaan biltiginnaa kan gumaa Daadhii Galaan irra ciisee dhoksee jiru cinaatti yeroo ammaa kanattis ilma isaa artisti Taliila Daadhii Galaanis yakka tokko malee hidhaatti ugguree jiraachuu quba isin qabsiisaa. Sagantaa keenya irraa kanumaan goolabnaa nagaan nu tura.